Gadaamessaan keessan deebi'ee waan dhalin inshallah. Amiin. Dhalle kan waan gafeetellee nu abaarte garatti ol dachaati. Wallah asli gubataa jira meen irraa gadhisi biddanna keessan danfaaraa. Maal taate lubbuu anaa gubadhu bakka kee. Wasama asirra jiru yoo rabbi na jarjarsu asin feesbuukii wayii gadha'ee viidiyoo mucaa wayii ajjeetan san argee bakka jiru tanatti qaamni hundi narratti du'e narratti. Hayyee. Gubadhe wallaahi jiraachuu jibbe dhalachuu. Anaa gubadhu bakka kee sareeti. Bosona seenurree kaane roorroo uummata keenyarraa qorachuu bosona seenuu qaanaa bar miidiyaarra teennee gubachuun qofti faayidaa hin qabu. Ka bosona seenee maal godhaa jira? Jireenya mataa isaa jiraataa jira. Bosona seenee maal godhaa? Gizee kun gadaa baanu jedha. Lakki kun olaa deebinu jedha. Lakki gadi baana lakki ol deebina. Haa akkamiin gadi baata jettee isaan wal baafachiisaa jirani akkasittuuyyuu. Furmaan Oromoon aangoon hin maltu. Wallaahi Oromoon aangoomaan hin maltu. Oromoon aangooma qabachuu hin qabdu Oromoo. Abadan. Dhiitamuu garafamuu karaa cufuu ol deebitee wanatti nyaachuu Oromoon sila akkasumas malaan malee Oromoon aangoo qabachuun Oromoodhaa sirrii miti. Wallaa aangoo qabachuun Oromoodhaa dogongora guddaa. Sila Oromoon aangoo qabachuu hin qabdu. Osoo aangoo hin qabanneeti amma hundi isii tokko taatee wacci. Aangoon hin maltuun Oromoodhaa. Wallaahi aangoon hin maltu Oromoodhaa. Furmaanni maalire? Anbar ijuma haadhaa duratti maa akkas godhaniidha bar. Ijuma haadhaa duraa maa achi hin qabne bakka. Ajjeesanii osuma fuudhanii guyyaa guutuu harreetti hidhanii bar harkisaa oolanii bar magaalaa guutuu keessa guyyaa guutuu harkisaa oolan. Ajjeesanii wayi akkasitti dhiisanii bar. Gizee gabbaasanii oorruu balbala jalatti ajjeesan osoo haadhaaf abbaan akkasitti namni gabbayee dhaabbatee maatii hawaasni gabbayee dhaabbatee laala. Achii fudhanii guyyaa guutuu harkisaa oolan lafarra jechuudha. Gocha bara 1986 eebbisaa addunyaarra gaggeeffama. Maal balleesse laata? Oma fedhes maal balleessa yookaan mootummaa deeggara yookaan mootummaa waa jedhe yookaan immoo deeggara shaneeti yookaan suura Jawaar mana keessatti arganii yookaan immoo kitaaba Jawaar qabatee deema yookaan mas waan biraa waan godhuun qaba yookaan kitaaba Jawaar harka arganii yookaan immoo mataa iyyuu gudureessee iyyuu hin jiru bas yookaan homa wayii odama wayii kan wannoo irratti arganii bas callima wannoo wayii mormarraa arganii kanuma. Kagaafa dura Wallagga Addabaabaayii gubbatti kallachasaa adda ayyaa san osoo haatiin of abbaan dhaabattee ilaaltu maal balleesse odaa kallacharraa qabaaf abbaa torbee jedhanii ajjeesanii. Amma bar yeroo ammaa bar yoo nama gudeeddateette nyaattaa. Yoo waan tokko goote daa'ima waggaa takkaa gudeeddee nama ajjeefte teette nyaatta. Garuu Jawaariin deeggarte tanaan callee abaa hodhaa mormarratti arginaan akka sareetti qalamtaa jechuudha. Badhifamtee uummata afootti qalamta. Akka hoolaatitti jaji'amee gamaa gamanatti si qabaniitiin gogaan sirraa baya. Bakka kaanee bosona seenaa ka'e. Asli mina dhiise rabbi jedhaniiti hangubadhe wallaahi miidiyaa fayyadamuun silaa karaa feesbuukii darbee guyyaa 5 jattara takka seenaa bariin seenu feesbuukiin seenaa alhamdulillah tiktookii irra waan akkanaa maxxansuun hin danda'amu feesbuukiin seenu. Koosarra warra hasaasaa rabbii waan asirraa nama bahuucha na haatissu. Waan asirraa bahuucha rabbiin na haatissu. Warra hasaasaa osoo hin taane diqaalaa jechuudha haati qubaan ofirraa baaftee ati. Mira keessa baay'ee lubbuu. Leencii kottu bayi jala kana abbaa kan keetii kimi jala kana bayi kottu bayi. Iti lubbuu ijoollee safararra jirtanii gaafa galtee akka ibsaa sanitti sitti fiidee suuraa ta'e Kottu bayatillee jamsi maalii fayyadu ismaarti jedhaa sanuu bukkeen bayi kottu. Nadhoo. Taragaagee lubbuu.
warri Sumayyaa Mootitara kiyya sirraa kaasuudhaan hoolaa jala kana afaan bantumaan irraa hin yaafne hoolaa jala kanatti afaan Oromoo barreessitu ilmaan meeliti. Geemii haala seenaa sa'a meeqa ta'e? Sa'aatii amma torba sa'a lama ta'e na fakkaate. Lolaa keessatti himteefi? Asli lolaa maal qaban? Qalmi taatamaa godha. Hin himneefi? Lolaa maal qaban lolaan qabu. Adda ta'uufi. Deemii itti mifitti dawwali wallaahi akkamiin qabneef si malee jira dardaana hiriiree ka'oof lola. No lolaa jettee wallaan no lolaa maal qaba? Loltuu qabaa kalaasin fidaa. Miseenjeraan itti mideemi hin qabda. Wallaahi hin qabda itti mideemi. Hin dhukkubsataa bar. Umarii dawwalii gaafadhuun hin dhukkubsataa wallaahi akka malee. Maal ta'e? Wallaahi akka malee dhukkubsataa. Sadiinuu hin dhukkubaa? Sadi kam? Lolaa guddaa, lolaa xiqqaa fi lolaa gidee tokko tokko si bira dhaabata. Guddaa kanatti himi guddaa. Abba jala armii ta'ee jira. Taaziyaarra jira. Ati maan gaafatiin dawwaltee? Andi asirratti dabaluun saalfadhaan sodaadha. Bara waan birrii kadhachuu nu dawwalee jettee nama jettee sodaadha. Taaziyaarra jira wallaahi. Eengadda dhima ho'iitiif mi'aafa wajjin itti dawwallee. Kaanitti himi ka. Ka yeroo tokko tokko si bira dhufa. Tokko jira ammallee kammaan akkasii kabbaadeen. Umariif malee ka dhukku abbaan jalaa du'e malee tokko hin jiru tokko. Si galee sadi qabdi yoo raate waadha. Biyya galee bar. Namitti kisaaraa akkamiin lolaa sadiinuu bakka tokko kun dhukkubsatee kun. Amama afur guys walla biyya galee. Caalaa thank you. Diyaaspooraan salphaan biyyan galee bar. Diyaaspooraan. Akka caalaa naannoo bira na dhaabate. Innaan ta'uu afurkuuta. Wiinii kudha lama asli. Balla makiina diimtuu malee narraan balleessi wiinii diyadan wallaahi. Rabalesa illee afur kenna. Makiina diimtuu okee. Rabalesa. Yalla makiin gurbaa sarara gadda. Kuma torba. Kuma takka argannaan hin balleessin. Akka makiin gurbaa san raggatte as raggata wiinii sana balleessite jennaan. Tokkummaa wallola kalee arge viidiyoo jira. Rabalesa wiinii kana balleessa. Guys, amana rabbi kaitti taatu wiiniin tiya sadii. Makiinaan diimtuun kuma torba kuma takka argannaan balleessin. Kuma torba. Guys, amana sanitti taatu. Family yalla. Yalla rabbi. Caalaa gargaara family. Aboo uummanni kun osoo dubruun malee argate balleessuun danda'u caalaa qofaa yaalaa jira wallaahi. Mana aynatti haadha faata irraa dubrummaa balleessaa isin hin jedhe. Guys, triple. Marsiyam. Yaa rabbii kiyya. Gurraachaan tokko hin jiru haadha faadhatti isatu kaafata. Ulfaadhaa wallaahi galatooma family. I love you. Amma taphtaaf godha family hundi keessanuu taphtaaf godha. Hundi keessanuu. Gurraachaan tokko hin jiru tishee godha haadha faadha isa qofa itti kaafatu danda'a. Hundi keessanis kenna ilbilee akka tuttuqaa. Caalaan tuttuqin caala loltuu qaba Ameerikaa sheer godhee fideeti garafsi. Caala muzuyyee diyaaspoora. Aniif caala walitti piisiidha. Garuu osoo qobatti argate sin dhiisu caalaan durriyeedha. Anqara mal inshallah waa ofii dhalee ka dhiira bira kophaa ka dhaqu. Gaas hundi keessan taphtaaf godha taphtaafii maashaallah taphtaafin keessan garuu taphtaaf godha artanadha. Ijoolleen tiyya gizee hawwiini qabu maashaallah miira keessa galti. Wallaahi. Faamili nama kumaa dhibba sanii aseettanii haadha faadhatti irraa hawwiinii fuudhuu dhabdanii. Gizee ani hawwiinii qabu dhugaa rabbi ammees. Silkiidha kopheen qabdanii ijoolleen shamarranii kophee akkanii fuudhatiin silkii keessan fuula keessa. Rabbi jedhee achi qabi. Naafi koo si yaade lubbuu. Kophee. Haadha seenattu geemiin taphatu bitatee baraanchi. Kana godhattee moo? Baara gubbaa heddiimi. Rabbi jedhee ada jaartii tantee lutti haguma harka kiyyaati. Meeqa godhatti? Muftii.
Soddomii takka Jaati kan qoratte. teellutti haa marka kiyyaati. Soddomii takka qoratte. Daa'ima bar. Warra abbaa Jufaar daa'ima qabeen haa kenne taarman gu'in hin guddanne ammallee ganaa guddisaara. Gaa'is hundi keessan tapha godha. Asli qurxummii takka achi ol darbanii balleessi dhuma irratti lubbuu ishee fi qabu. Jaaladhalle. Namni laallatu yoo Wallahi asli baalla habiibi. Uummata akka faayidaa siin qabdu asli lubbuu. ana feena dilee cekkani daaree booda. Kerkerii wayi. Ingiliffaan sagalee ta'ee Ingiliffaan sagalee fitaa ture barjaa. Wallahi dhageenye. Rakkattee bar wallahi. Maqaa rabbii Ingiliffa kanaan faranjootu kana wal finnee fiyya. Hin dhageenye. Wallah guys intaloon akka malee paawurii cibsantee jirti. Please amanaa isinitti taataa to'ate seenaa yeroo jalqabaatiif geemii taphachuu jirti. Kana booda wayii meebii deebiteen taphattu. Daadhaa irraa kan jira. An sodaatan. Wallahi dhugaa isin jedha mooraalii isii eegaa fi waan qabdaniin galgala haadha seenaa biraa jechuudha. Ammas waan fayyadamtan sa'aatii fayyadamtanis dabilii irra fayyadama. Dabilii irratti jechuudha. Namichi tokko gareen sun maal abbaa isaati inshaallah firoon dheengadda kophaa ofii hin qaxaqanne. Kum. Gaafa hayaatii waliin taate san bari gareetu jira gara intala taanii bari firoon kophaa ofii gatteessisee bari. Amma giiftar isaanii jabaan isaan fidanii dhufan yoo jiraate garee jedhan sanii fi maataa been jedhan tokko yoo jiraate bas. Isumatu taphachiisaa rare natti himte. Ammallee tokkollee hin jira qaanaa kan jettu tokko akka waan maraatee waa kennu sun. Dabilii irratti rifachiiftanii jennaan jalaawwan jettan inshaallah. Achiin gargaan warroonni qimamoonni mana madaamii taaftaabii keessanitti fuuftanii. Aadi seenaa taaftaabii orma taaftaabii kana amshir jedhanii jedhame Allahu ala. Amma sa'aatiin takka duuba hafna waan ta'eef amma sa'aatii 7 sa'aatii takka booda ni seenti. Elilli. Sa'aatii 2 booda ni seenti wanno taaftaaf koppilinkii gona sa'a 2 booda ni seenti jechuudha. Ababaa 4 guys sa'a 2 booda ni seenti. Amma 7 sa'a 2 booda ni seenti. Hawwii galatoomii qaalee. Himmooti garuu. Maal beekaa wallahi rabbi akka garaa isii yaa godhan sodaataa jira wallahi garuu. Dheengadda mucaa keenya tokko miliyoona tokko tuqaa shanii moote intalti zufaaniin jedhan takka taangeen waliin taphadhu. Maa itti oofte re'ate dura. Isin dhaqqiti hiriira bee jette. Ambar geemii taphatta akkana jennaaniin fidi naan jette Oromoon na waliin jirti. Wallahi namni narraa hafu jiru naan jette. Wallahi namni narraa hafu jiru fidi. Amala qabeetti kenna jedhee ka Oromoon muudii itti qabatu kana dhugaa seetii bar. Muudii konoe. Triple family. Guys triple la innante wini kuda sadi qaba triple. Triple. Satu yang salah sore. Wini kura sadi kana ora bale tamara ko. Wini kura sadi. Como torbana ra bale sa yitti garu. Triple family. Siam sijala taribar. She will win inshallah. Inshallah. Mara kadian inshallah scoring isida. Taba lama tabatti angka taba lama tabattu gode. Taba yo tokko inshallah tokko yo mo rabbun godin yo tokko mo yamte kalamma palle scoring isida kan talatani ol kute. Ajifate inshallah so gara balbala gasit ilal gara balbala. Harkaan seenaa waamee baara gubbaa deemee taphadhu malee jetti yubar. Habibti mee manumaa taa'ee teessuma san irratti pushtii godhanii maal goota baara gubbaa gaafa moo'ate tasnaannata nama tokkollee hin waamini. Ati yoo dallaaltittiin isii waliif fiddu wal beekan ijari garuu. Intaloon geemii tokko moo lama taphatta jedhee naan jettee jennaani lakkoofsa tokkotti lamatti barreesse naan jetti.
Amari tanum dubbise rabbi haa beeku. Maal jettarree haadha seenaa jennaan lakkoofsa lamatti barreesse naan jetti. Geemii lama jechuun isiiti. Lama jechuudha. Lakkoofsa lamatti barreesse naan jetti. Innante taaptaap godhaa mee akkati taaptaap godhu warri asli ilaalame nama abbaa qabeenyaa dhabe malee. TikTokiin dheeratee miti jedhee cufamaan jiru. Cufamaan jiru. Ani asliin kun akkuma taane wal qabna gaafa 18 illee gaafa 15 illee gaalari ta'e. Inni illee 10 irra jira, ani illee 10 irra jira. Ma osoo walitti dhufne wal qabna akkam sir? Balleessi lubbuu balleessi fikir balleessi habibi. Dagadhee baraanchi. Mana keenya jettee wiinii. Warri koomentii kiyya jala waan jiru hundi isaanii balleessi jedhiin wiinii ta'e balleessi jedhiin jedhan. Anda gadda yuba. Nama 500 jirtanii taaptaaf hin gootanii mee? Family hundi keessan sa'aatii muraasa boodaadha seera sirraa nafina ishii. Tole. Addallee guyyaa bareedaadha. Geemiin biraa jiraatee kabiisii isin godhu kalaaluudhaaf hunda jettan hin jiru. Jimaata namni taphatu hin jiru. Sima bichaadha na fakkaata. Hundi keessanuu taap godhaa waan qabdan maraan. Amma ija kanaan geemii haadha seenaa muyakkiftan jennee eenyaan nuti. Taap godhaa yallaa. Asli bira eenyuun na dabarsa amma saree sadi naa kennee saree sadii miti qoy. Eenyuun na dabarsa asli bira taruu fedha gaayis. Under control tagitu tana lama naa kennee asli bira eenyuun na dabarsa. 13 ta'an. Sa'aatiin nurraa dhumachuu ga'isa qoy ilaala. Nuun dhumanne sa'aatiin gana. Asli bira eenyuun na dabarsa gaayis. Bira daree gubbaa lafa laaluu fedhaan. Maali? Gaalaarii. Faaxeewwan tiyya akkana akkan isin sana talchiifadhe. Albala malxaxxam jedhe. Iskiriinii bilbilaa takka lama sadii. Siyaa miti ya saree wannoodha lubbuu saree miti yenee fiqir. Ati bar maal masii ta'a. Yenee lubbuu. Ilaali ababaa sadi guutaa gaayis ababaa sadi. Bakka kam tutta beektaa siyaam bakka porofaayilii kiyyaa kana gadi tuttaa. Bizee achi gadi tuttee giifti gaalaarii 15 keessaa 10tu guutamee ragasiin jedhu sii baya bakka porofaayilii kiyyaa kana gisee gadi tutte. Achi keessaa giiftiin hin guutamne jirti. Isa san keessaa lama kenna hin guutamne tama hunda keetiin dandeettu guutta. Bakka porofaayilii kiyyaa kan akkana gadi tuttee yoo jettee giifti gaala harka jedhu. San gadi dhooftaa achi keessaa kan hin guutamne kama dandeettu tokko. Yoo hin danda'innis rakkoon qabu yenee witti. Haati seenaa har'a geemiin isiidhaa yaa har'a daraartu. Ijaan na laalte gara koo birbirna goote shaggituun tiyya angaru gara koo baay'isee hawwa osoo siin na biira oolte. Triple family. Nunu bira illee afur nama kana dhabamee trippiliin hin banamne. Asli ni torkesi qabe moo kiyya. Guys trippilidha. Keeti malee ana maaltu na qaban. Guys ni torki asli bira moo nante ni torki ana bira. Tibira. Asli ni socho'a guys. Kuno. Madri. Trippilidha yalla ashi trippil. Sibira maal beeka gogee hafe. Triple. Namichi kun wanti akkana nama maxxanee hafee wiinii tana balleessuudhaaf nama maxxanee hafee akka kana nagga jedhee qabee hafee kaameraan. Qoyaa asirraan shuutii kaasee argitanii akkana qabadhe. Gaayis amaanaa isinitti haa taatu wiiniin tiyya sibiraa. Maal beekan waan keeriidhaaf socho'uu didee beekan
كنا سنجرو إنه دين ما دلقنا برا لا كان نتهاف onnina dhayataa raawwini tana fudhachuu hidhaa laata. Taaphaan godhaa beesin. Kuma balleessina qoya. Kuma torbaan jette. Tirippii irratti kuma takka argannaan hin balleessina. Ati qurxummii xiyyaara takka namni sii kennu hin jiru? Tirippii irratti naa kennuu edda ammaarra dhiisaa jedheen amma. Suuraan taa'aa jirta. Situ socho'aa hin jirre. Guys, maal taatan manfasii wayiiti moo maal inni? Maal taate ati dhuguma? Hin hafee gogee? Goydee haftee bayi deebi. Qooyi sirraa balleessa. Bayi deebi. Si keessaa na hidha. Yallaa qoyi kee. Silkii iska. Jaalala keetirra booda dhabee obsi hin taa'u garaan na qabee konna lalee akkamiin si dhabee konna lalee akkamiin si dhabee konna lalee akkamiin si dhabee. Sumaya